Nageenyi fararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Please ijoolleen mana madaamii jirtan viidiyoo kana sheer walii godhaayi. Akkasuma biyya biraallee jiraattanii addunyaa kanan obboleettii biyya Saawudii keessaa yoo qabaattan viidiyoo kana sheer godhaati ishii biraan ga'a du'arraa ishii oolchaa waan ta'eef jechuudha. Kiniinii isin asirratti agartan kuni viitaaminiidha jettee madaamiin tokko biyya Saawudii keessatti ijoollee lamaa kenniteet. Garuu kiniinichi viitaaminii miti nama ajjeesudha yookaan immoo qaama nama hundumaa kan of wallaalchisudha jechuudha. Ishiin jalqaba kenniteefi mana yaalatti argamti. Erga ishii immoo mana yaalaa seensanii amma sararatanyaa lammaffaa fudhattee ishiidhaafis kennitee ishiin lammaffaa garuu raafuu hin dandeenye lubbuun ishii darbeera akkuma dhagaa turtan miidiyaa kanarratti. Kanaafuu ijoolleen bakka kamuu jirtan madaamiin tokko yoo haarii isinirraa qabaatte waan sin gootu yoollee dhabde kiniiniidhaan sin miiti jechuudha. Kiniiniidhaan sin ajjeesti. Kanaafuu kiniinii kana fudhatinaa please. Suuraa isaa iskiriinshot godhadhaa kinoo. Iskiriinshot godhadhaatii yeroo isaan kiniinii way isinii kennanii irraa bakka kiniinii tokko erga ilaaltanii nama erga gaafattanii booda yoo nyaattan malee akkasumaan hin nyaatina. Isin fayyadaa viitaaminii qabaa humna siif ta'a jetteetidha kan ishiin kenniteef jechuudha. Garuu immoo kiniinichi waan biraadha. Kanaafuu please sheerii walii godhaatii obboleewwan keenya akkasitti dhumaa jiran biraatiin naagaa isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen sagalee waliif ta'a akka biyyi Saawudiillee cufamu ijoolleen keenya illee akka gara biyyaatti nu galanii isinimti sagalee yoo waliif taatan malee namoonni fooloorsii gurguddaa namni sagalee isinii ta'aa jiru hin jiru. Mubaarak Musamaarraa kanaaf namni sagalee isinii ta'e nagarree nagaama. Kanaafuu isinimti namni tokko yeroo hojjetee viidiyoo maxxanse isin immoo deemaatii sheer koppiliinkii walii godhaatii isumatu viidiyoo sun nama baay'ee bira ga'uu danda'a waan ta'eef isinimtoo sagalee walii taatan malee feemasoonni biyya keenya keessaa laayivii irra ta'anii ababaa funaannachuu malee ijoollee keenya qubayyuu hin qaban isaan. Kanaafuu isinimti wal gargaaraa waliif iyyaa isiniin jedha. Galatooma sheerii naa godhamu.